rahmatullahi wa barakatuh jirjirtu akkam naga keessan fayyaa keessanii isin jechaan illee naga kodda alhamdulillah galata rabbii walitti deebini bum jennecha wallahi waan hedduu nama gaddisiisu baay'ee namatti ulfaatu. Roza Mustafaadhaan addaan ba'uun baay'ee ulfaataadha. Yeroo takka lamaa miti Rozaan baay'ee matti garaa nama nyaatti, hedduu garaa nama nyaatti, baay'ee namatti ulfaata haalli isii. Rabbiin waan isii katabe isiin dhabu dubartiin Rozaan dubartii keessa ishee garaa laaftu ishee takkaadha. Wallahi ani beeku akka jedhu ani beeku. Julfaata haalli isii. Wanni as keessatti isiin dogongorri isiin qabdu jira. Dogongorri Rozaan qabdu jira. Dogongorri Rozaan qabdu maali jechuun keessan hin oolu. Wantoonni baay'ee anana dhibee hamma ammaatittis jabina dadhabdee hamma ammaatittis uf qabuu dadhabdee hamma ammaatittis isiin beekuu dhabde tokkotu jira. Wallaalumsi isiin keessa jirtu bakka hin jiraa miti. Rozaan wanti isiin keessa jirtu tokko Rozaan gara laafti. Wanni isiin dadhabde tokko gara laafettiidha. Gara laafti gara nama nyaatti. Malifi akkana jetta akkana ta'u jettan ta'e namni nama jechuun dursaa nama ofiif yaade jedhama mitiire. Fakkeenyaaf ofiif yoo yaadde gara namaatti darba. Dursaa ofiif yaadutu murteessaadha. Ofii keetii yoo yaadde gara namaatti darbita. Ofii keetii yoo yaadin immoo namaaf yaaduu maaliif barbaachisa? Ofii keetiif yoo hin jiraanne, ofii keetiif yoo bakka tokko hin geenne, dhugaa yeroo namni namaaf yaadu ni du'aa ni kufa. Ni du'aa lubbumaan du'aayu. Du'uu jechuun kana caale wanni hin jiru. Wanni kana caale hin jiru. Namni namaaf yaadu hin du'a. Isheen amma ka itti dhufu hundaa ka itti dhufu hundumaayyuu ani bakka carraa nama akkas godhuu hin danda'u ani jaarsaaf jaartii addaan baas. Rozaati habibtiiti. Hamma yoomi nama yaadda. Ofii yaadi dhiisi waa'ee nama jiraadhu mataa kan kee. Dhiisi waa'ee nama jiraadhu ofii keetii jiraadhu ofii keetii waan tokko godha jedhi raawwadhu. Ofii kootii bakka tokko dhaabbadha jedhi yaa ofii nama jechuun nama ofiin haasa'e kophaa ofii haasa'e hiriyaan hin mari'atiin hiriyaa hin gaafatiin ofii keetii haasa'e mi akkam yoo ta'e na baasa karaan kun kamtu na baasa. Mustafaan fakkeenyaaf erga daraartuu hin barbaadu jedhe situtti fuudha situtti deebisa. Intalli tuni waan hojjetaa turtanii beeytan odoo beekuu baattanii hom waan akka mataa kootitti jechuudha. Dursaa ila akkamitti faallaa ta'a beeytu otoo Mustafaa fi akkamtu sirrii ta'a kanan miidhuu danda'u otoo Mustafaaf daraartu wajji jira otoo jarri wal jaalattu yoo dhayxee Mustafaa daraartu wal jaalatan kana addaan baafte diiggaa ta'a. Si hagalo yoo Mustafaa fi fakkeenya Mustafaaf daraartu wal jaalatanii mitiire isaa wal jaalataa jiran kana irratti dhayxee Mustafaa jaalatte isii isa jaalattu ratoo jala kunimmaa diiggaa ta'a. Fokkisaa ta'a. Intala isa gattee ji'a Ramadaanati deemtee abbaa feetee duukaa kana jaaladheete dubartii abbaa manaa qabdu sijammar isiin jechuudha. Laaxxee akka deetiitii miti. Isa gattee deemtee har ammoo ani maal godhare jette kennu fayyaaleettiin tiya gara laafettiiti. Ani maal godhare jaarsaaf jaartii addaan baasuu danda'u maal godhu haranarra taa'ee Rozaa taa'e. Taa umrii kee kanatti hin taphatini. Yeroon tun siin taphataa jirti. Ati yerootti fayyadamaan jirtu yeroo sitti fayyadamaa jira Rozaa. Ani akka mataa kootti akka obboleetti tokkootti akka nama si jaalatu tokkootti dhaamsanii qabu jechuudha. Yeroo sitti fayyadama malee ati yerootti fayyadamaan jirtu. Ati yerootti fayyadamaan jirtu. Ati hamma ammaatti jireenya keessa jiraattu gaarii kanaaf of laalta. Namiyyuu irra darbita. Waa meeqa darbe? Hamma yeroo Saayidoon hin fuudhe jedhe. Saayidoon dubartii meeqa fuudhe? Waggaa tokko keessatti. Dubartii meeqa isa filate? Dubartii meeqa isatti heeruma? Dubartii meeqa gadhiisaa jira? Okay, dhiisi. Kanaafuyyuu ati yerootti fayyadami yeroo sitti fayyadamini. Nama jaallattu nama si jaallattu wargargattee wala daraartu wala jinni maal jette jaartii takkatu maal jesse fakkaata. Namni gaafatee jennaanini namni suni jechuun hin jiraa miti fira akkasumas dubartii wayii jaallatee dubartii tana tuni dhayxee dubartii guddoo takka gaafatte. Ati amma shabaabaa akka keetii dargaggee jechuun ijoollee xixiqqoo tana odoo gaafattuun
taane mee dubartii jabduu takka yookiin zim jettee nama beeytotuun ta'in nama beeyne tokkotti yoo karaatti sitti dhufe wanni akkana kun akkana wantootuma ta'an tokko gaafa gaafatti namni guddaan sun sii hima sii hiika jara isi maal jette jaartetti eessa jira jetti wanni akkas jedhamu kanaaf Roza kanaafu ati namaaf yeroo hunda hin yaadini ofiif yaadi ofii keetiif jiraadhu ofii keetiif bakka hinga nama yaadde hinga maatii yaadde hinga bakka gizee kan gara maatiitiin miidhamtaa maatii sodarraayii bultii ijaaruun jiraa miti waan maatii hojjette inni kun namaaf nama jechuu fakkeenyaaf hin jiraa miti namni ani barrooti waan akkasiin dalagu ani barrooti obboleetii yoo taate qofa yoo obboleetii taate qofa jechuudha namni sun si jaalate taana murteessaadhaati nama sanatti heerumu inni guddaan namni sun bakka si bu'ee namni sun si jaalate si hordofuudha malee ati hamma yoomii sammuu kee nama cinqitee hamma yoomii nama bootee hamma yoomii nama cinqamtee uffata gaarii uffachuu irra uffatuma bareedaa uffachuu irra abbaa manaa gaarii tokko qabaattee dabootana suphattee wajji jiraatu si caala maal si godha uffanni dachaan uffatanii maal si godha yoo ufi yaadin maal si godha yeroon amma akkanaatun hin darba nuti bifni duraan qabnu nuti qaamni keenya furduun duraan jiru maaliin malkiin duraan jiru amma hin jiru namni malkii sin jijjiirata qabeennis ni hir'ata yookiin ni dabala jechuudha qabeenni nama jaalatu tokko jidduutti qabeenni ni dabala namoota wal jibban tokko jidduutti qabeenni ni hir'ata hundinuu jechuun yeroo ammaa kana kan murteessumaa inni jaalala nama tokko si jaalate taanan eebaluuf ana fakkeenyaaf waan taane fakkeenyaaf namni sun si jaalate taanan nama sani anaaf hiriyaa taate namni tokko si jaala hiriyaa dhiisi waa'ee sanii jechuudha jaalala bultii kee jireenya kee ta'uufadhu hamma yoomii namaa guutuuf hamma yoomii namaaf jettee mimaan kee boota hamma yoomii sammuu kee cinqite yoom firii taatee jiraata ka sa'aatii kanatti sammuu kee firiin goone ka sa'aatii kanatti nama jaalatu tokko mirqaantee hin jiraan yoom jiraatta ishi yoom yeroon sun kan yeroon ati keessa jiraattee yeroon ati ilmoo keetii taphachiistee yeroon ati firii kee taate yeroon nama jaalatu san wajjin fataa jettee qalbii qabbanaatiin teettee hojii nyaattee dhuudhu yeroo kam bara kan maaliif murteeffanne murtee mataa keetii mustafa daraartuu dhiisi hafuudhu isaa dhiisu ani dubartii nama dhiira dubartii lama fuutuun jaaladhu maal rakkatte erginni si jaalate erginni si ta'e maaliif ijjannoo akkanaan fudhanna si galee akkasitti tarkaanfadhu hin dhagayi waa'ee namaa hin dhagayi waa'ee sumayyaa hin dhagayi waa'ee daraartuu hin dhagayi waa'ee jindii hin dhagayi waa'ee jaanka jiraadhu jiruu mataa keetii arasheemis yaa qabu taa'ii nuti siif cinqamna nuti siif cinqamna si arginee miti si beeynee miti gara nyaatti namummaa gara nyaatti obboliyyummaa gara nyaatti ullaan irratti si beeynu hedduu namoota hedduu garaasii namoota hedduu na haasofsiisaa namoota hedduu sirriidha namni lafa kana irratti dhalaa baay'inaan haasofsiisa dhalaa laattee dhalaa kophaa jira tokko jaamsi jiraadhu bakka maaliif hiriyaa ta'e laaltu ati maaliif yeroo hunda imimmaan kee boota hundi nuni boona nuti garuu keessatti waan tokko beekuu qabna keessatti isin hagalu keessatti wanna tokko beekuu qabna wanna tokko murteessachuu murtee mataa kenna ajaja namaa utuu hin taane namaaf utuu hin jiraanne mataa keetiif jiraadhu maatii namni waggaa 18 alatti uf danda'ee jiraata akkasi jiruu ati amma nama waggaa 18 minamina odonta jechuun yaadi jiraadhu ijoollee waggaa 18 gizee amma murtee mataa isii murteeffatti Roza ani kanumaan siidhamu ebaluuf walitti deebi'e si jammaraa minumaayuu caaltuu fudhatte deebi'inii tikeetitti otoo waa hunda beeytan jechuudha moo caaltuullee ta'isiisan tuttis jedhee mitiira siyeele namni gaafa dubartiin gaafa dhiirsa gattee deemtu gaafa otoo dhiirsi jiru fakkeenya dhiirsin jiraa miti daraartuu Mustafaan hin jiru isa gattee deemte isaantu beekamete waan keessa darban seenaa keessa darban waa hunda isaantu beekamete nuti maaltu nu ga'e miti kasanii garuu ani wannin barbaadu Roza qofan barbaada Rozaan wantoota hundumaa dhaga'uun qabdu wantoota hundumaa imimmaan ishee boomuu qabdu ankanuma isinii jedha viidiyoo keessuma irratti dhaaba viidiyoo biraati walitti deebinu viidiyoo keebilis shirshir godhaati laayik godhaa waliin deebinaa waliin haasofnaa waliin taphaa jedha
baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Koomentii keessan barreeffadha, yaada keessan ibsadha. Wanni kun hammam dogongora ta'eef dogongora hin taane isinuu ni beektanii obboloota kiyyaa. Ekin isin hin jedhu beektu.